Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gadaa Miidiyaa Neetwork. Oduu Gadaa Miidiyaa Neetwork irraa waliin Anmiiltoo Dhugaasaati. Hangafoota oduu nan eegala. Amajji tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo waboo fi barri haaraa 2021 haala addaan waboo fi uummata Oromoon kabajamee oole. Waboon zoonii kibbaaf giddu galeessaa loltuu mootummaa Itoophiyaa haleeluu jabeesse. Wallagga lixaa Aayiraa fi Najjootti waraanni mootummaa uummata nagaa 8 ajjeesan. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qaamoleen mootummaa yakka raawwatan seeratti akka dhiyaatan gaafate. Magaalaa Naqqamteetti waraanni mootummaa uummata waldaa deeme irratti dhukaasa banuun namoota hedduu rukutuun dhaga'ame. Tikii fi waraanni mootummaa wal ta'uun boontota Oromoo ukkaamsuu itti fufan. Kunneen hangafoota oduu turan amma oduu bal'inaan. Amajji tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo waboo fi barri haaraan 2021 haala addaan waboo fi uummata Oromoon kabajamee oole. Bal'ina oduu kanaaf ogeetti burqaa. Amajji tokko bara 2021 haala adda ta'een Oromiyaa keessatti uummata Oromoo bal'aa fi dirree qabsootti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zooniilee adda addaa keessatti kabajamee jira. Kanumaan waboon zoonii kibbaa amajjii tokko guyyaa waboo irratti jajjabee humna addaa leenjisaa ture eebbisiisuun dhaga'ame. Kabaja amajjii tokko kan waboon zoonii kibbaa kabaje kanarratti hoogganoonni olaanaan waboo hawaasa naannoo hedduun kan irratti argamanidha. Haaluma kanaan waboon zoonii dhiyaa zoonii giddu galeessaa zoonii bahaa haala adda ta'een amajjii tokko kabajanii ooluun dhaga'ame. Qeerroo bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiru haala ulfaataa keessatti walitti dhufuun amajjii tokko guyyaa waboo fi bara haaraa bara 2021 simatanii oolan. Uummanni Oromoo biyya alaa jirus amajjii tokko guyyaa waboo fi bara haaraa bara 2021 sababeeffachuun tumsa waboo egeree Oromiyaaf jedhu qopheessuun karaa teekinooloojii deeggarsa qabsoo bilisummaa Oromoof gochaa oolan. Tumsa waboo egeree Oromiyaa jedhuun qophaa'e kanarratti hayyoonni Oromoo adda addaa deeggarsa qabsoo bilisummaa Oromoo fuulduraa fi egeree qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waraqaa qorannoo gaggabaabaa dhiyeessuun marii bal'aa gochuun akkasumas deeggarsa guddaas walitti qabuun beekame. Amajjii tokko guyyaa waboo fi bara haaraa yoo ta'u akkasumas guyyaatti qabsoon bilisummaa Oromoo irbuu isaanii haareffatanidhas. Waboon zoonii kibbaaf giddu galeessaa loltuu mootummaa Itoophiyaa haleeluu jabeesse. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii giddu galeessaa kaaba lixa shaggar aanaa Ada'aa Bargaa magaalaa Mugar seenuun amajjii tokko 2021 halkan tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 5 ajjeesuun dhagahame. Haaluma kanaan waboon zoonii kibbaa godina Gujii aanaa Gumii Eldelloo ganda Malkaa Gubaa bakka Koobaa Abdii jedhamutti tarkaanfii waraana mootummaa lafoof konkolaataan ganda Malkaa Gubaa irraa gara magaalaa Bulbulitti deeman amajji tokko 2021 waboon haleeluun du'aaf madoon adabuu ajajaan waboo naannichaa beeksise. Wallagga lixaa Aayiraa fi Najjootti waraanni mootummaa uummata nagaa 8 ajjeesan. Bal'ina oduu kanaaf ogeetti burqaa. Godina Wallagga lixaa fi Qellee Wallaggaa irraa mootummaan erga tajaajila bilbilaa fi intarneetii balleessee ji'a 2 ol kan ta'u mootummaan tajaajila bilbilaa fi intarneetii balleessuun gocha sanyii duguuggaa uummata Oromoo godinichaa irratti raawwachaa jira. Haala kanaan amajjii 2 bara 2021 godina Wallagga lixaa aanaa Aayiraa ganda Laaloo Suchii jedhamutti waraanni mootummaa abbaa irree dargaggoo 5 gara laafina tokko malee ajjeesuun dhaga'ame. Namoonni ajjeefaman Roobaa Danuu, Mahammad Fayyeeraa, Naasir Muusaa, Maarqos Tafarraa Qabbanaa Baqqalaa kan jedhaman rasaasa waraana PP'n ajjeefaman. Bifuma wal fakkaatuun amajjii tokko bara 2021 godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda Kutaallaa Haroo jedhamutti qotee bultoota 3 kan maatii fi ijoollee qaban osoo maatiin isaanii ilaalu waraanni mootummaa rasaasaan ajjeesan jedhu maddeen Gadaa Miidiyaa Neetwork. Namoonni ajjeefaman Dabalaa Ayyalaa, Haayilee Eebbisaa, Asfa'uu Jaallataa kan jedhamanidha. Ajjechaan gara jabeenya mootummaan uummata Wallagga lixaa fi Qellee Wallaggaa irratti raawwachaa jiru sababa neetworkiin hin jirreef adda baasuun rakkisaadha. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qaamoleen mootummaa yakka raawwatan seeratti akka dhiyaatan gaafate. Ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaan booda maanguddoonni uummataaf dhimma nageenyaa mootummaa gidduu araara buusuuf socho'aa turan qaamoleen mootummaan ajjeefamuu daa'immanis waraana mootummaan ajjeefamuu namootni rakkoo sammuu qaban illee waraana mootummaan addaaf laphee isaaniirra balbala mana jireenyaa isaaniif bakka jireenyaa isaaniitti ajjeefamaniiru jedha.
Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhiittaawwan mirgoota namoomaa ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa booda guyyoota 3 jiranitti naannoo Oromiyaa keessatti raawwataman ilaalchisee gabaasa baaseen maddeen isaa mootummaan kan jiru hin fakkaatu ture jechuun ibse. Gabaasni kun qorannoo ogeeyyiin koomishinichaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa iddoowwan 40 ta'anitti adeemsisan of keessatti kan qabate akka ta'e koomishineriin koomishinichaa Dr. Daani'el Baqqalaa himaniiru. Qorannicha miidhamtootaa fi maatii isaanii namoota dhimmicha ijaan argan ogeeyyii fayyaa qaamolee mootummaa humnootii nageenyaa gaafachuu fi sanadoota garaagaraa walitti qabuun kan qindaa'e akka ta'e himeera. Artist Hacaaluu Hundeessaa guyyaa wiixataa galgala akka lakkoobsa Itoophiyaatti waxabajji 22 bara 2012 magaalaa Finfinnee naannoo Galaan jedhamutti itti dhukaafamee ajjeefamuu isaanii yaadatama. Gabaasni koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa hokkara ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa booda naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti uumameen lubbuun namootaa karaa suukkanneessaa ta'een darbeera. Miidhaan qaamaa fi xiinsammuu qaqqabeera. Qabeenyi manca'eera. Akkasumas namoonni qabeenyaa isaaniirraa buqqa'aniiru jedha. Koomishinichi hokkara guyyoota 3 ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa booda jiranitti namoonni 123 du'uu yoo xiqqaate namootni 500 qaama miidhamuu kumaan kan lakkaa'aman ammoo iddoo jireenyaa isaaniitti buqqa'uu fi qabeenyis manca'uu hima. Namooti lubbuun darbe 123 keessaas namoonni 35 namootaa fi gareewwan hokkaricha keessatti hirmaataniin kan ajjeefaman yoo ta'u yoo xiqqaate namootni 76 immoo humnooti mootummaatiin ajjeefamuu isaanii gabaasichi himeera. Namootni haala suukkanneessaa ta'een ajjeefamuu kan himan koomishineriin koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa gochaan raawwatame yakka namummaa irratti raawwatamedha jedhan. Aleellichi kan xiyyeeffatame namoota gariin sabummaa gariin immoo amantaa isaaniitiin adda baasuun mana isaaniitti adamsuun kan raawwatamedha. Gama biraatiin immoo namoota siviilii sabaa fi amantaa kamiyyuu ta'an irratti ta'e jedhamee kan raawwatamedha jechuun himaniiru. Iddoowwan baay'eetti jiraattota haleellaawwan akkanaa irraa dursanii ittisuuf qophiin dursa mootummaa naannichaan taasifame jiraachuu dhabuun lammiilee miidhaadhaaf saaxiluu isaas koomishinarichi dabaluun dubbatan. Tarkaanfii humnootni nageenyaa hokkara uumame dhaabsisuuf fudhatan ilaalchisee koomishinichi rakkoo nageenyaa iddoowwan garaagaraatti uumametti qaamoleen nageenyaa haala lubbuu isaanii aarsaa godhuun kan bobba'an ta'uu isaatiin itti gaafatamni isaanii cimaa ta'uu tilmaamuun danda'amus itti fayyadamni humnoota iddoowwan garaagaraatti ture madaalawaa ta'uunsaa gaaffii guddaa kan kaasudha jedhan. Akka fakkeenyaatti Dodolaa, Adaamaa, Buraayyuu, Amboo fi Awwadaayitti namoonni qaamolee nageenyaa mootummaan mataa adda laphee fi dugdi isaanii rasaasaan rukutamee ajjeefaman ni jiru jedha gabaasichi. Miidhamtoota keessaayis namoonni hiriira keessa hin turre kunneen balbala mana jireenyaa isaanii irratti ajjeefaman jaarsoliin wal dhabdee dargaggootaa fi poolisii gidduutti uumame furuuf gidduu kan seenan namoonni dhukkuba sammuu qabanii fi daa'imman akka jiran koomishinichi himeera. Iddoowwan muraasa kan akka Amboo fi Giincitti namootni gareen ijaaramanii meeshaa waraanaan qaamolee nageenyaa ajjeesanii fi miidhan akka jiranis gabaasichi himameera. Haa ta'u malee iddoowwan baay'eetti humnootiin mootummaa meeshaalee miidhaa salphaa qaqqabsiisan irraa meeshaalee lubbuu namaa balleessan fayyadamuu isaanii gabaasichi himeera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qaamolee mootummaa fi miti mootummaa dhiittaan mirgoota namoomaa ilaallatuuf tarkaanfii gara fuulduraa ilaalchisee yaada kan kenne yommuu ta'u mootummaan federaalaa fi naannoo Oromiyaa namoonni dhiittaawwan mirgoota namoomaan shakkaman murtee haqaaf akka dhiyaatanii fi akka gaafataman gochuu qabu jedheera. Naannoo Oromiyaattis ta'e kutaalee biyyattii birootti yakki hammeenyaa uumamuu kan danda'u ta'uusaa hubachiisuunis yakkoonni suukkanneessaa akka hin uumamneef yaaddoowwan jiran adda baasuun sirni of eeggannoo dursaa fi ittisaa qindaa'aa ta'e diriiruu akka qabus koomishinichi dhaameera. Kana malees iddoowwan haleellaa sabummaa fi amantaa bu'uura godhachuun raawwatamaniif saaxilamoo ta'anitti eegumsi cimaa akka taasifamuuf koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa yaada kenneera. Tarkaanfii qaamoleen nageenyaa haleellaa gareewwan garaagaraa fudhatan dhaabsisuu fi ittisuuf fudhatan irratti qorannoon walabaa fi bilisa ta'e gochuun kunneen balleessaa raawwatanis seeratti akka dhiyaatan waamicha dhiyeessee jira. Dhabinsi namoota to'annoo jala oolaniif bifa mirga namoomaa isaanii kabajeen akka ta'u akkasumas poolisoota shakkamtoota irratti miidhaa qaamaa qaqqabsiisan irratti qorannoo gochuun itti gaafatamummaan akka mirkanaa'uuf koomishinichi yaada dhiyeessee jira. Ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii akka lakkoobsa Itoophiyaatti 22/2012tti raawwatame hordofuun hookkarri naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti uumamuunsaa ni yaadatama. Adeemsa gaggeessaa
reeffa Hacaaluutiin wal qabates hoogganoota paartilee siyaasaa Oromoo olaanoo kan akka Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni hedduun magaalaa Finfinneetti to'annoo jala oolfaman. Isaan boodas guyyoota ajjeechaa Hacaaluutiin booda turan sadan keessatti hokkara uumameen wal qabatee namootni kumaatamaan lakkaa'aman naannicha keessatti bakkeewwan garaagaraa irraa to'annoo jala oolfamuu isaanii gabaafamuun ni yaadatama. Hokkara uumamee tureenis badiinsi lubbuu fi qabeenyaa hanni akkasumas miidhaan xiqqaa haga olaanaa namoota irra qaqqabuun gabaafameera. Hokkaruma ajjeechaa Hacaaluun booda uumamee tureen wal qabatees torbannootaaf tajaajilli intarneetii biyyattii adda citee akka ture ni yaadatama. Artist Hacaaluu Hundeessaa abbaa ijoollee sadii fi artistii qaxalee hojiiwwan muuziqaa isaa hedduun uummata Oromoo fi kaan biratti illeen jaalalaa fi kabajaa horatee ture. Hacaaluun waxabajji 22 bara 2012 magaalaa Finfinnee kan ajjeefame yoo ta'u awwaalchi isaa waxabajji bultii 25 bara 2012 magaalaa Ambootti raawwate. Hacaaluun erga waxabajji keessa ajjeefameen boodas namoota sadii ajjeechaa isaa duuba jiru jedhamuun shakkaman irratti himannaan banamee dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa jira. Gabaasni kan BBC Afaan Oromooti. Magaalaa Naqamteetti waraanni mootummaa uummata waldaa deeme irratti dhukaasa banuun namoota hedduu rukkutuun dhagahame. Bal'ina oduu kanaaf Ogeettii Burqaa. Magaalaa Naqamteetti waraanni mootummaa uummata waldaa deeme irratti dhukaasa banuun namoota hedduu rukkutuun dhagahame. Ayyaana dhalachuu Gooftaa Yesuus sababeeffachuun waldaa Araara Waaqayyoo Addunyaa Naqamtee kan Raajii Masarat Taayyeen geggeeffamu qophii kadhannaa guyyaa 2 amajjii 2 hanga 3 bara 2021 qopheessuun amantoota amantii kiristaanaaf waamicha karaa TV Araaraa waldichaa beeksisaa ture. Haala kanaan namoonni hedduun Oromiyaa hunda keessaa magaalaa Naqamtee deemuun waldaa Araaraatti waaqa kadhachuuf wal ga'an. Namoonni hedduu ta'uun hiriira jala bultii kadhannichaa amajjii 1 bara 2021 irraa eegalee hiriira dabaree eeggachuu itti fufe. Hiriirri namoota hedduu yoo ta'u waraanni mootummaa halkan sa'a 9 akka Itoophiyaatti dhukaasa namoota hiriira irra jiran irratti banuun naannoo waldaa sanaa dirree waraanaa fakkeesse jedhu namoonni naannoo sana turan. Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise. Turtii sa'a tokko booda marroo lammaffaaf waraanni halkan sa'a 10 akka Itoophiyaatti dhukaasa banuun uummata hiriira irra jiran hedduu rasaasaan rukutus dabalatee nuuf hima. Akka namni kun jedhutti namni waraana baqachuun walirratti kufuun kan miidhamanis hedduudha jedha. Baay'inni namoota ajjeefamanis ta'ee rukutamanii adda baasuu hin dandeenye akka adda baasneen isin beeksisna. Tikii fi waraanni mootummaa wal ta'uun sabboontota Oromoo ukkaamsuu itti fufan. Godina Wallagga Bahaa aanaa eebantuu magaalaa Qeellootti Tikii fi waraanni PP waliin ta'uun namoota nagaa qabee hidhuu jiraattonni magaalaa Qeelloo Gadaa Miidiyaa Neetwoorkitti himan. Akka namni Gadaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbise jedhutti amajji 2021 waraanni mootummaa magaalaa Qeelloo weeraruun namoota kanneen qabee hidhee jedha. Namoonni hidhaman Barsiisaa Gammachuu Gannatii, Obbo Gammachuu Lammii, Barsiisaa Lateeraa Jabeessaa, Barsiisaa Fiqaaduu Geetaachoo, Obbo Kabbadee Waaqjiraa, Obbo Asaffaa Maammoo kan jedhaman badii tokko malee mana hidhaa aanaa eebantuu magaalaa Hindeetti hidhamanii jiraachuu dubbata. Egaan kabajamtoota daawwattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduun har'aaf qabanne kanaan gammaa ture. Oduu kana qopheessuun isin waliin kan ture ani Miiltoo Dhugaasaa, gulaalaan qophii kanaa Gadaa Tokkummaadha.